السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجمتوتا في جالة مدوتا شاناني وجيشاتو جرا جرتو وجراتني أنا جراتو إن شاء الله أول مرة فيديو لأنه فيه فيديو لنبو أول مرة هوتي لايك شير سبسكرايب بناقولا شاناني كنا ناقود ديسانا ججبيسا سننجد إن شاء الله فوتوان قدوان هدو بريدا قبط ديدفو فدي قبا ناقود ججبيسا سننجد فديت واني هدنا نفيد ما yaada viidiyoo obboleessaa obseetii jechuu nuti tokkoffaa irratti wanni beekuu nu barbaachisu jaarraa 21 keessa jirraa jechuu yeroo kana keessatti nama ilaa fi ilaameedhaan waliin galee waliin jiraatu walii hubatu wal hubachiisu jechuu nuti afaaniin qubee jireenyishinii ofiin jennaa jechuu garuu wajjin kenna akka qubee jireenyishinii sanii miti afaan kennan gajinu nu qubee jireenyishiniiti nu dhaloota qubeetii nu dugunguroota uumame tokko mariinee marii fidnaa marii walii teennee inaaf ileemaadhaan walii hubannee walii gallaa jenna jaarraa 21 keessa jirraa jechuu keessattuu Oromoon jaarraa amma keessa jiru kana keessa wallahi dugungura guddaa keessa jirraa jechuu lammaffaa dugunguroonni miidiyaa irra deeman kun nuufiyyuu dugungurri obsee hojjette maatii kennan ukkaasisa wallahi akka intala ebeluutu nuun jedhan akka miidiyaa irra san waliin nu qabataa jechuu gaafa shamara ta'an dugungurri obseen hojjette dugungura seenati dugungura seenaa keessatti illee jenna dugungura hamaadha jechuu isiidha sirri ta'e itti fakkaata garuu sirrii miti yoo abbaan dhiifama yoo abbaan daa'imaa mootillee hin taane nuti amma wallahi akka naannoo keenyatti intalli ebaluu diqaalaa mana dhaltee hodhan wallahi laazim gurra qabatanii iyyanii akkana nu qala wallahi intalli ebaluu takka diqaalaa dhaltee hodhan hadda isiin mootiin kiyyaa miti jedha yoo namni immoo mootiin yoo kiyya ta'e kootu natti gali jedha deemanii yeroo mootiin isii kadhatu jechuu irra guddina irra deddeebi'ee kadhataanii ture leeyyatti tillee saalfachiisi mucaan addaa sun akka itti obboleessa keessaa alfachiise meelaan obboleettiin ta'e itti galte jedheen diqaalaa haamileen namaa gadhaamulaan obboleeyyan keetiif illee haamilee eegi haadha abbaa keetiif illee haamilee eegi daawwattootan keewwaniifuu haamilee eegi ofii keetillee of kabaji wallahi of kabaji rikkii irra hin jirtu manaayyuun baay'inatti da'iisarra jirta namni amma mee koomentiin dubbistu obboleettiko amma sartire mana keessatti qabana ishee jirtu kuno gaara naaman jechuudha obboleettiin kee mana mootii dhattee mana tol galtee hin boonnaan uummanni hollaan itti birmattee mana keessaa gali ginnaa baay'ee dhumutti dolaa oolisi gali kuno dhugaa nama tokkotti nama hin beekoosiin dhugaa jechuudha mala dawoo daddafachuu dandeessu kuno hundumtu koo warra waa'ee mashaa waa'ee obsi koo imma qoban qabaattu akka ishee mana mootii akkamitti barate ani dhageenya akkamitti dhageessan amma dawoo daddafadhu jedhe waa'ee akkamitti dhageessan jedhe yaa rabbii hoo naamani fawweeffatin jedhe dhugaa naamani dawoo gaafadhu laa yoo barbaadu amma obsee mana mootii hin ba'u mootiin ganarraa maa jedhufte dhugaa gadi hin ba'u jettu warra ollaa akka jirutti itti birmatanii mana akka gan ba'u jettu oduu waliin makkii jechuun kireet gooteetu yaada kee ifaan maal jedhatteetu amma kana amantamu na namantu dhugaatii nama dhugaa godha naamani ati gaamaal yeroo hundaa sobasti mamooti naamani gaarraa mootii akkamitti dhagaree maal taate mana mootii dhattee sirra gadi hin ba'u yeroo darbee nagaa anatu furatee deeme yeroo anatu furatee bahe si'i kadhata kenna lekan giddu goliin tinisi jedhe maal si dhabe isa jechuun maal si dhabe maal bakka mana isaanii jirti kaa moo jechuun nan beektu mana malati asbeeka sibiika waan maal si gashireeti amshi akkamitti dhageesse dawul jechuun oduu waan taani maal wal keessa dhooftu hin jedhe normaal ilaa kam beetaa callista yoo na dhageeffadhu annisime kollaan jedhe yeroo darbee baay'ee keera anaafis obseefis bu'aan taane akkasii nuusaa turte warri ollaa kun callistanii oduu kireet gootan jechuudha walli loleena obseet amma yaada wanta yaadamni kireet malee qoy yaadamni ifa kun waan normaal godhaa malee obseetu mana mootii dhaqaan jedhe dhageeffadhu galchamaan jira laa kam beetaa dubartiin Oromoo safuu qabda siinale callistee uste mana nama dhatte safuu qabdee safuu baatte obboleettiin maal si dhabe hidhadhaa manatti alaa manatti hidhatu barri mbiittootti dhuga ana to obboleettiin namoonni of dandeessi dhugaa ana to obboleettiin of dandeessi maal si dhabeetti lakkin ana geeffadhu hidhachuu baan maal
bunaan nama dhuganii jechuudha. Akka biyya kanaallee dhugatanii hin jiraatan. Dhugaa rabbi akkasii osoo ofillee kabajjee mootillee waan mootillee jaalala yoo qabaate namni jaalatu tokko fakkeenyaaf nama takka yoo jaaladhe akka kiyya hin taane eega beekee hin dhiisaaf gammachuu naa jiraatu. Hin dhiisa maaliif mootii si odoo waliiyyuu galtan rakkoon obsee maali hin tuffatta mootii hin xiqqeessita waliin galtan waliin tasmaamaatan dhiirri immoo tuffata. Silaasni akka fakkii gamatti buusu. Sirriitti bakka kee gaarii miti. Wajjin hin jiraadhu sanaan jetteef sitti naarree naan jette miti. Inni amma maaltu siyaasadha wanti siyaasuu maaltu jira? Qoy sammuusa kam yaaddeetiin maal siyaasa maaltu jiran jettu? Maal hin dagatte ati rakkoo dagannaa wayii qabdan dhugaa mooti. Na yaadachi jechuun eenyu faadhu? Inde jalqabaa kaasee ammas immoo sistinii waan tarreesse lakkoofsa isaanii yoo barbaaddate jechuudha. Isaanummaa beekti mishiinuu. Rakkoo warra jaallachaa turtee hundi isaanii mana kanaan dhufne jechuun namni mana kanaan dhufne eenyudha simboon isheen kaleessa dhuftee itti bar. Obsi. Asbulu fireem. Gaarii nutti fakkaatu sombule. Gaarii nutti fakkaata. Ishii ati maal akkas taanan koo durayyuu akkasumaan sodaan barbaachisa yoo na wajjin jiraachuudhaaf yeroo qabda ture jalqabumaa waraqaan dagadhee dhufee osoo hin taane wajjin jiraannaan hangaafte yoo jette rakkoon qabu darsina jedhachuun wajjin jiraachuudhaan akka kanaafuu isaa karoorri sataanan dhugana ta'uudhaan wajjin jiraachuun kanumaaf hin dhufe bakka sataanan immoo koo waan bareedaadha kana dura barriin itti qollofee barriin akkasuma jalaa ta'ee maal waan meeqa hamaa meeqa maan guddistee rakkistan ammas immoo mucaa biratti yookaan kana haasa'u maal ta'e kun sila aatiin turee akkamitti agamna kabajjoo naan galle toobse jechuun agatiin kabajjoo kan aganas taa'is taaseetti waraqaa koon barbaachisu ikkusi sosobaan malee baraatti turte immoo maaf nattaarte maalan si godhe naan jette miti mucoon dhufnaan maaltu barbaachisa jijjiiramuu kan karoorri kee maati ay ko alaqaan itti bay manam bayyaa jettu saa maaliif jetti obsee dhaabee rakkamta akkas naannitti obsee maal obsee immoo amma garuu namni fedhe akka fedhetti natti dubbachuun danda'u ishee gafeessitti dubbachuun dadhabu ani si'iif akkamitti na yaaddan jechuun naan galle tokko ani ma akkamitti si yaannati ishee arginani ko sodaatte baay'ee ma sodaa akkas sodaattanii mooti isa durayyuu kanatti barbaadde isa kam akka ta'etu naa galuu jeebaraan jechuun duraani karoora biraafanii dhufee waraqaa keessa jira har'a dirqamaa jettu har'a kunoo galgalaa ilaalee si achi matee hin deemtu galgala kana har'a nan deema nan qaqqabu saa meeqatti beellamni saa saditti yaa ammas nan qaqqabu halkan keessaa saa saditti hojjetaa beellamni kee yeen hojjeta rakkoo man qaba an dhugaa waan ta'eef yoon bilbileessa arguu dhawuu nan danda'a ishee as jiraachuu barbaadde as na wajjin jiraachuu natti tolee natti tolaa kun ta'e amma dhugaa shi natti kan natti tolaa hin jedhee wanti dhugaa shi natti amma mucaa geessee dhufee mitan dhugaa jiru natti maal akka barbaade jiraachuun na jiraachuun dhufu taanaan akkoo natti tolaa Iko amma kan egaa hojii dhufte hojjechuun naan gallaan firii taatee ma dhufte bar deebite. Ay gaafachuu maal barbaachisu waan ta'eef maalumaaf gaa bareeda. Bareeda maal jiraachuun koo. Toleera waan ta'eef anis bakka deemuu qaba kanaaf akkuma kan dura barreessitu qolfee deemu. Kazaan teessa qabata. አንተ እኮ ችግሩ ስለምናገረው ሁሉ ነገር እኮ ታምናለህ እና ማለት ማለት አትጩራ እንፈልክ የሸነድሲን እኮ ይሄን መጣሽ ማጣ አዲሲ የሸነድሲ ሲወራ ሞፈራ የቀኑት ትሩ የረቡብሌ አራም ዲያኑ ቡብሌ ነው ይወጥ እንደ ጎጎሪ አይ ሲጫልቲ ከበጀቤክቲ ምናምን ደተን ሰከታ ትርቴ አይ ሲከንሲ አንተ ገማቱ ተነዳፈ ትርቴ ፈንበር ከማጎቱ በርባ አይ ዋና ማፍመት ከማጎቱ በርባ አይ ቡና ፋቶና ደምስቴ ነተለ ስለስ ማል ዲያት ማይሺ ዳብ ማል አይ ኬሱማ ደኔ ማንቻ እሺ ዳብ ኬሱማ ዳት አይ ሸኒማ ደመናቲ ምናምን ናበይ ዋንጀቻ ትርቴ ሆብሴ አናት ደጎ ኮራ ጅራይ ወጂና ሰው ማን ደጎ አማለ ቶርባ ቀብዳ አይደል ቶርባ ብቻ ነው ለበለጠዩን ጋር ሲቱ ቆራቴ ብራንጌኝ ማለት ያውጆቹ እንደንዴት ይወርበች ሳመለ እኮ ሳነ ቆራቴ ነው ብለው ወላሂ ማመለኩ እንደንዴት ማርጋፈታ ወላሂ ምን ደቂቃ ሙራሳ ቦዳ ዋን ኡጋ ፈካቷ ሳይ ደቂቃ ሙራሳ ቦዳ ደግሞ አንቺ ቸከም ተከዘለኝ እሺ መቼ ማታ ወርኩ ምን ነገሩ ማለት ነው እንት ማለት ነው እንዴ ይሄን ፋት ማለት ነው ፋት ማን እንደገት አትኮ ረኮ ደገና ወይ ቀብደም ዱጋ ሞት ነው ያደቺ እቺ ነኝ ፋት እንዴ ጀልቀባ ከሰመስ ሞት ስትኒ ማን ተረሰ
lakkoofsa isaanii yoo barbaadate jechuudha. Isaanuma beekti mishinu. Akkoo warri jaallachaa turtee hundi isaanii mana kana dhufne jechuun namni mana kana dhufne eenyudha simboon isheen kaleessa dhufteetti bar warri ani beeku jechuudha lakkoofsa isaanii sii kaa'uu danda'a warri ani hin beekne immoo amma akka taa'e yaadu minna jechuun kanuma wajjin jiraachuuf fishquun bixxarreetti miti jechuun qabaana dhiqaana qabadhaa minaamin yaa'u amala keen beektu laata ta'e. Amma kana taasaartu maali? Maali naasaara amala kee naasaara qaba. Wajjin jiraachuu fette bara. Sun akkoo namni waan namni dubbatu hunda amantaa kan hin jedhu kana bar. Maachuudha. Ammaanis wajjin jiraadhaan si wajjin jiraachuun dhufni waraqatan dagadhee naaf dennan naaf duddeen barbaacha dhufe. Naa bahii minaan anja garanja kastinna namni taa'in ishee gubeechu dhallaqa. Kanaafuu? Kanaafuu dhimma biraan qabu. Hin galtaachuudha. Namaan hin godhame mana keedha. Sejjun akka hin jiraanne ko dursa istimeeraa sejjun isin jiraadhu. Ishi waan simii qaba nafsi. Jireenya kootti maata battash maal simii qaba? Wanna fayyadama wanna ni tabaayedha. Animo. ምነው አሎ ባቻርታ የመርሳት ችግር እኮ አለብህ። አሎ ባቻርታ አይ አሎም ባ ይጣላፍታን አይ አጋጣሚ ሆኖ ነው እንጂ ማለት ነው። አኒ ጃሲ ባቹ ሰዱፍ ነው ማሲሉት ነው ጀልቀበሲሞ ዋኒን በሌክስ ጅራ ምናምን የደስ ጋፍቻ ትሬ ዋንስ በሌክስ ጅራ የደስ ጋፍቻ ትሬ ነው ማለት ነው። ጨለስቴ መነጣር ተለባታሪ ሸይን ሞድፍቲ ሲቀበዱ ማለትና ናብሻር ሶም ከናሳተ ሸንገራና ጉንፋ ፈታሰተን ሞገራሽ ጉበን ገግሴን ያለቀ ምን ችግር አለ እቱን በሌክስራ markana ay salato anste balagure na dabala harka me gabbate kono dibbe rukutatto asti nabbi dibbe nindiyo sanu mana ndon baatu yomma nagara malo neita ay neita tilla so ifan femo sia fudat no fudagadu marako malkam ወይ ወይ ተሰጥተናል እኮ ነው ይቅርታ በቃ ስለረበሽኩ ይቅርታ ነው ወረቀት ፍለች ሁሉ ከውፍጄ እንት ጨፈተና ነኝም ቦንደሬ እና አረፍቴ ደሙ ቀብይ ሰርቴሬ ማን ተከተቦዚ ስላቱን ስትዲሴ በየራተ ኤዳ እሺ ጋርበቾቱን ስትዲሴ በየራተ ኤዳ ልኪስ ገልቴ ማከና ሲባስ ሲምቦቱሞ አኑ ልኪ እንገጫን እንገረሙ ማንነት ጎቱሞ ወይ ጎቴና ሶሲ ሲሚያከት ሶዳቱ ተቆነም ሊብራሽን ሶዳቱ ተቆፈ ሶዳታኔ ነገለ ፈካና ራሽ ማለክስ ሲስተም በግበሮ ነጉማ ፈከ ሶዳታኔ ያቱ ማጀበ በስተ ነደይጋ ወይቹኒ ሲሚ ጀቱ ደዴት ማለት ናምባ ከናስ ሰፉ ፊስ ጀመር ከበቃ ከይ በወር ባዴ ሲምቦል ሶር ከናሰተም Baganis barera satu bartenis barera ante sama kai bay. Eko ani ko shar su meli se arsu njali. Kai sinjare baka. Bagana are kai bay. Kai mar se kesan. Simbo no pese agi so barbat. Simbo sere ona tennonde. Kai bay shwata. Ese to lagi na jamma shot. Kai bay baka. Taragesh inde. Saat me kam. Me kayya to. Sari me perpedi tennondenda. Enguna to. Enguna to ka? kan ke kunna majaiba waan tu anggar ki bayar made tolong dindi ay masih kapere sih jirenya ko je kuda hamma kana namni kayo ay jirenya ke je kun dufne warakat fadatu dufne mati kum nagara sa dago barbadda tana ashe mun ra do didde male gida mai wona bai si je kun nan bashi istimandra banan dage fottedi bakara ge fadde wan tarajira wana rajira ወረቀት ፍጥጭልኝ እሺን እስቴ ማረፍቴ እሻት ፍንታል አለቀ አሁን እንዴ ምን ማነከ ደብን ፍጥጭም ከነሲ አሽወተ ወረቀቱ ሰጥቶ አሁን እንዴ ያስተምጨ ነገ ሰውኪን እንዴ ሲል ነደብድ አራው ፈንደች ባይ በቃ ነጨበጣይ እገኑ ለማንንም ምን ነው ምን ሆነ ይግ ስለምፈነ ነው ስለዚህ ነክተት እንትን ይገመት ይመስል ለተገጋሪ Kai bay mash baka. Hom magen turte bay sinje chara barok se wan brasa anjuru bar. Tasgabbai ka durakatna. Minno tasgabbai. No anse jinjira da chanjuru mammas bar. Wan sululchi sunjuru. Ha si jinjira da fayyade ma sit fakka de bar rakina ke si basane si jinjira da sinje do. Wan na malulchi sunjuru. Mal je tur. Mal sululchi sarakat. So jinjira da den sit bilbile ganam. Inde akka wan se abdachi se dufta sar tabar. Ha na jinjira chiri de na hara sit fakka te. Na an bejrinya ke balles ma kan hawuta daga kinko. Jirenya ke malum balles. ሞ ሲምቦል ሱቁት ሲያርሰከት
Ishee qorqoran jedhamti. Simboon maali ani maali? Simboon maali ani maali? Yaa simboon yaatti kee addisii. Siif jedhee waardiyyaa mana haati qacarin. Anam jettee maali goota akkuma bulte maa barfatte. Jechuun carraa hojii namaa mustaadhe. አሁን አንቺ ሰው ነሽ አይደለም መሰልኩ አራና ማጂያ ይዘን ተከያሪ እኮ ማለት ጮን ሁኔ አሩ ሽራ ማለት ገተ ሽራኮን ቀው እንዴ ነስለው ደስ ነገር አናራ እንዞና አርስቶ አይ እኔ ማሲትን ሲያርሱ ምንቶ ፊት በከሽ ሙቴ አራ አንኮ ሲጀደ ኦብሴበር ዋቶ ኮ ቆራ ካደ ወጥ ኮ ገራዝ ነው ተሉት ይበል ገሩ ጀሊነ kiya kana yaada seen ay arki ansrat bare ugar maali har'a jechuun jalline kee sirrii har'a sirratti bare isin boorsu ko siyaarse kamma akka simboo miti kana arsarta simboo dhuma simboo ni lalla ay shey akka qabde gadi baaste ko nutti mul'achaa ara gandira dalalli kee nutti mul'achaa ara bare sanan jallatu injini simi dhufu simboo ne kan ishee arsichuun garu godhe mana baashee nyu wanta dibnatti dubbatti ishee nakkat inde abbaan fedhe gaafa akka fedhanitti dubbatti haa ilaala kan isatu sii ta'uu dide kan kanaaf dhugaa jechuun qumna gara sastaasuuf yoo ta'e asii wajjinis jiraachuuf karoorfadheemi sijamman immoo si wajjin jiraachuus hin dhufne akkan si wajjin jiraannis immoo dursee sitti meera hin beektas jechuun si wajjin jiraadhu jechuun immoo mootiin an oodaa mootii wajjin dubbadhu karaa inni baheen bahu karaa inni galeen galuun jedhu mootiidha bakka jechuun daa'ima keenya garaatti baadhas akkattan si ooluun qabu sijamman si wajjin jiraachuu baadhus akkatti walirraa cinneef nu hin qabu karaatti walirraa cinnuus hin qabu mootii akkuma durii gaafa arginaan dubbisaan amma dhaanii wajjin mana isaas nan dhufa dhugaa isaa baruu barbaadda taanaan jechuudha. Mana mootii sin lagadhu nan dubbisaanii sababni immoo mucaa keenya irratti baadheera akkatti walirraa cinnuu hin qabnu borus taana daa'ima keessa ta'e boruu ati sin guddifattaa anis yookiin immoo anis nan guddifadha yoo barbaadde immoo guddifachuu dandeessa mucaa keessa borus taana yaa si wajjin jiraachuu hin danda'u. Maaliifiin gaaffii yeroo hunda sitti immoo jechuudha deebiinsa. Ani filannoo nama damaa 30 wayii keessaa nama tokko waan hin ta'eef filannoo amma kana immoo ta'uu hin barbaadu. Kanaafuu yoomiyyuu taanaan si wajjin hin jiraadhu garuu si hoduu hin danda'u. Yeroo dhufte akkamatti maatii keessatti akkatti jaba baasteetuma haasofteetu jireenya kee gubdee bagaltaa. Yaa namni na cabsuu barbaade taanaan namicha garaa gubee gaggeessa malee callisee hin dhaggeeffadhu. Ana dhadhaa nama baaste miiras. Ayi gaanii filannoo keeti aaruunis gammaduunis filannoo keetiin hin laallatu. Garuu namni kamuu natti asii gennatti tuffeen wajjin jiraachuu hin danda'u. Kanaafuu mootii yoo ta'e yoon arginu dubbisaanii yoo rakkadhee rakkoo qottanii maddaa waan namatti jijjiiramuu qabu jechuudha. Si wajjin jiraannee akkasii galu kanan barbaadu jechuun waan amma kana si aarsuu qabu dhugaa san sitti maara bar ammas taanaan immoo si wajjin jiraadha dhimma kanaan dhufne kan waan meeqatti na shakku si dhabar na wajjin jiraatti laata. Kanaafuu walumaa galatti akkasitti hawwadhu kana guyyaa si dabbaree dhuftetti jireenya kiyya jeetu waan ta'eef naqa fiilmii. Ayi na dabbareen dhufne jijjiirama. Fiilmii laalaa dheedhee kun dhiisu. Xiiqii fiilmii sa'aatii amma kana gahee malee kun hordoffiin qaba bara. Xiiqiidha. Kana biraa. Ikkoo xiiqii fiin taa'een jedhee bara. Xiiqii eenyu xiiqiya. Kan ishee. Toshan dhufte baay'inaan bahuuf hin ture miti yeroo isheen dhufte. Deemuuf hin jedhamne mooti. Of gaafa dhukaasa maaliin beekan? Akkoo taatee deemuuf hin jedha barchaa'uu siin jedheef. Jette. Naan immoo deemootte. Hin deemu jedhe. Naan immoo nan deemaa jette amma. Ammoo nan deema. Ikkoo dhugaa san si taasaa ara bar. Dhugaan hin jiru. Dhugaan si kan jiru. Dhugaa wanti jedhani. Si wajjin hin jiraadhu garuu mootiin lagaddu iddoo lagaddu maa. Dhugaa soo barbaadde jechuudha. Borus taanaan obseen wajjin jiraatti jettee namani si wajjin jiraadhu. Ifa lafa jiru baadhi durii kaasee nama sitti maamooti. Ati gurri kee dhagaa. Ndi sitti mee. Shamma galuu barbaaddatee sin geggeessamu kaatu. Maal na geggeessita? Naggeessita? Tola inni moo? Amma barri keessi baasutti. Naggeessinaan maa amma sabarata naggeessi. Sitti mee bar? Ani mootiin dhimmatti walirraa gorruuf hin qabnu rakkoo biraas walirraa hin qabnu abbaa barbaadde wajjin jiraachuu dandeessa dhiiruu seestiin. Garuu rakkannan dirqama kenna gargaaruu qabda bakka. Maal si gargaara? Jechuun jireenya kee keessan seenu mooti. Har'as taanaan immoo shaktii eegee na qabsiiseeti malee ni hamaa kee qabaadde miti. Een dammoo taaqaalla disuu jennus. Dhageessee? Nageenye? Ayigaa. Yaa akkasitti miti taanaan mootiin na gaggeessa. Waanyaa'u wada laalaa kirga laaksanii galchuudhaan har'a booda sana fayyadamuun jiru. Maali naan galte? Sii galaa gaaf tokkicha. Koo naan galle hin jedhe maal wanti dammoo naa galu qaba. Si wajjin hin jiraadhu sanaan jetteef sitti naarre naan jette miti inni amma maaltu si aarsare wanti si aarsu maaltu jira? Qoy sammuusa kamii yaaddeetiin maal si aarse maaltu jiran jettu? Akkoo maaltu si aarsere? Akkamitti yaaddaa? Akkam biyya yaadde akkuma amma sitti mee kanatti yaadeen. Jechuun gara biraatti ati yoo yaadde ta'e immoo gaafa keessan gahu. Akkamitti of yaaddati? Ani moo? Of guddistee bar
sadarkaa wal fuutee barbaachuu of guddistee bar nama keessa nama shan keessa nama godhan keessa filannoo ta'uu barbaadu. filannoo ta'uu barbaadu targeettachii naftuure. Inafuka akkatti nama hin qabu. Maal gocha dhuftare mana kee? Koppii keessa jira kamta naaf. Kamni jira dhimma wal nu argisiisuu jira. Jechuun kanaafuu duratti dhimma biraan qaban. Garuu kana duratti dhimma wayii qabna waan ta'eef dhimmichi immoo akka nuti addaan hin baane godha jechuudha. Kanaaf jireenya barbaadde jiraachuun keessa anis jireenya biraa jiraachuu nan danda'a. Garuu immoo iddoo tokko taanuus qabdu. Iddootti na barbaachistu qabdu. Dhugaasa barbaadde taana. Kanaaf dhugaasti mee barmaantu akkasii bohuuf jechuun wanta amma kana nama aarsu namni hin jiru bar dursee sitti meera mooti. Kan hundasti meera bar waan sitti hin qabu. Yoo si dabbare immoo meena gaggeessi ga'e. Mooti. Ayi ne gaggeessuunis yoo si dabbare rakkoo hin qabu hin malee. Ana nan dhufe immoo raqanitti kana tokkitti fedheetan. Si wajjin jiraachuu namnis akkanaan iyyaan hin beektaa dursi ta'e. Tana gaggeessite immoo natti alaalfana waan ta'e. Innis immoo si dabbare rakkoo hin qabu deemuu nan danda'a. Waan na tuqu hin jiru. Ya jechuun dhugaa yaani kana እሺ በቃ ና ሰይ ማን ብራም በርባለ በቃ እሺ ሄደ በቃ ና ይላልፈ የኔ ደበረስ ይገይሶ እሺ ያንተ አሱት ያ ታያስ ኦፊ ከሰን ዱቢ በልስተኒ እኮ ጭራን ትናንሱን ቀብደ ቶሎ እሺ እኮ ኦፊ ከዱቢ በልስተኒ እኮ ማን ነው ማንስ ቦኮክ ሰሪ እንኩን ቦኮክ እቶ ነጋቴ እኮ ካቴ ነጋገስታ ይበር እሺ የደስ እንግዲህ ነው ደበረ በቃ ባይ ወባትን በውት ሙታ ለኮ ከነስ ደበረ እንዴራ አናፍስ ደበር ስለዚህ ወጂና ሰይ አሶታይ ዝምሩ ዝም አይ ነና ሳይጨልስስ ነገ ሰውንቴ ነው አንዱ በደም ነው ባዲ ፊከሰኒ ባለስተኒ እኮ ነተናነ ሱን ራዝ ብሬ አቺ ወረቀና ቢልና ፍዱት አንዱ ፌብራሪ ከናፎ መደም ነንዳ ስለስታናን ሙክ ፊከሰን ዱቢ ወልስተን እቺ ነው ሰራን ጀላለች ዱባ ማልማ ከናጋን ከናም ወደ ፌስ ደቁፋችሁ ነንዳ አንተ ፍቱ አማይናት ሰንስ ደቂፍ ሞዲፋ